بانا يا ربي تمتو خط سيمانا على سمالي والإلانا فوليتنا يا ربي تمتو خط سيمانا يا ربي تمتو خط سيمانا على سمالي والإلانا فوليتنا والدتك أبني isin dayu walumatti qaban jechuudha. Shamara biyya Arabaa, ijoollee biyya Arabaa jedhan. Kanaammoo maalirraa ka'aniiti namoota tokko tokko akkanaa kan haala waan babbada akkanaa hojjetu kanatu maqaa isin balleessaa jira. Kanaaf ammoo namni gaariillee keessa maqaan badaa jira waan ta'eef dhimmichi kuni dhugama nama aarsa. Ammoo asirratti namni tokko tokko dantaa isiitii yookaan ammoo mirga isiitii jedha. Dhimma kana yoo gadi qabanii ilaalan ammoo dantaa itti mirga isiitii jechuun hin barbaachisu. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa dhaloota boriif illee dhaamsa waan gaggaarii waan akkanaa irraa wal sirreeffachuun barbaachisaadha. Inni biraa ammoo keessattuu ammaree fi obboleessi keenya Sololoon barreeffama barreesse xiqqoo innillee waan gadi fageenyaan hin beeknetu jira. Akka kootti akka ilaalcha kiyyaatti amma uummata faranjiisanii fi uummata walumaa galatti uummata kana ummata akka Hindii, Baangaalii, Paakistaanii, Masrii, ummata garaagaraa, ummata akkanii kana Suudaanii waan akkanaa kan ummata kana yeroodhaaf nama barbaadan malee ati jaalachuu dandeettu sagalee qannasii. Ati jaalachuu dandeetta amma ayaatu reefi ayatuun gaafii siinsi dhiyeessite dhagahee jira jala kana jira. Dhugaadha namni sararraayyuu jaalalti nama qabdeedhanii mitiire jaalala abbaa beekarraayyuu si qabuu dandeetti. Garuu jaalalli sun hoo jaalala akkami ati jaalachuu dandeetta dhugaadha. Maaliif jaalala abbaa feeteerraayyuu Itoophiyaadha yookaan Suudaanii yookiin akkana jedhee wanti daanga'ee hin jiru. Bakka feete dhayitee abbaa barbaaddarraa jaalalti si qabuu dandeetti. Haa ta'u garuu keessattuu mee amma asirratti waa isin gaafadhaanii ijoollee teenna tan uummata kana waliin bultii ijaaratanii wajjin horanii wajjin deemaa jiran mee naaf lakkaaya. Garuu ammoo amma fakkeenya mucattii tana yoo fudhanne mucattiin tanaan dura akka haasawa Mubaarak mucattii sana haasofsiisee jira. Akka inni haasofsiisetti kanaan dura nama biroo wajjin bultii ijaarattee jirti. Aarii sanirraa kan ka'e nama keenya maaliif gaafii inni dhiyeessisan gaafii inni dhiyeesseef dhageettanii jirtan. Deebisiin deebisteef illee dhageettanii jirtan. Maalirraa kaate dhugaadha. Dhugaadha namni kennallee badaan ni jira kan nama madeessu. Kan jaalala keessan siif hubachuu dhabu yookaan haala amalaanillee kan walii ta'uu dhabdanii wal gaggeessitan jiraachuu danda'a. Garuu sababa isaatiif ammoo deemtee lammii kee jibbitee amma mucattiin tuni wal lolan walitti illee deebi'an fakkaatan. Garuu hangam takka bultii waliin ta'an gara fuulduraatti inni jedhu barbaachisaadha. Uummanni kuni tokkoffaa dhugamaan akkasii siiquu qabee gaafa biyya uummanni kun haga bakka san keessa jiran dhimma yeroof nama barbaadan gaafa biyya galan fudhatanii siin deeman gaafa mucattee wayii Beerut moo eessatti argitanii jirtanii dhageettanii jirtan yookaan kan ijoollee wayii irratti gatee erga biyya dhaqee ammoo waan tokko waan garaagaraa viidiyoo garaagaraa gadhiisee xiinsammuu isii miidhee mucattii sana eeggisiisuudhaan dhageessanii achiin booda maal akkasitti taatee hin beeku. Uummanni kun walii galatti fuudhee bultii taf fuulduraa san gartee hin laalu taa'aadhaa laalaa isiillee yookiin tanadhaa kana laalti yookiin namni madeessee namni isii miidhee yeroodhaaf isa wajjin fataa jechuu dandeetti. Akkasiin laalti isiin maaliif madaa kana fayyifachuuf yookiin nama faana jiraattee isa faana jiraattee yookiin lammii keenya kana sababa tokko tokkoon sababa nama tokkootiin nama hundaa jibbitee gara biraa nama biraa jaarachuu dandeetti. Haa ta'u garuu namni biroo kuni mee kan bultii waliin ijaaratee fudhatee biyyatti galee naa himaa. An akka kiyyatti hin dhageen hin agarreellee. Garuu uummata kana ammoo kan akkanumatti argaatumaan jirra fuula miidiyaa gubbatti illee yeroo viidiyoon tokko bahu yeroo suuraan tokko bahu argaatumaan jirra. Maalirraa kan ka'e kuni har'a osoo nama biyyaallee ta'ee osoo waan badaa tokko hojjetee nama san qabatanii gocha hin taane wayillee osirratti raawwate aanallee yookaan naannollee yoo ta'an
Isaasan qabattee hordoftee yoo inni miidhaa sirra geessillee gosa isaa fira isaa qabachuu dandeettu. Garuu kana ammoo waa takka qabachuus hin dandeettu. Bultiillee sii ta'uu hin danda'u. Waan miidhamtu booda asuma deebiti. Amma jattiin tunillee akkanatti bultii waliin zalaaqee akkasitti itti fufiinsaan wajjinii malanii kan jedhu gaafii namatti ta'a. Amma wal lolan namni wal jaalate wal dhabullee ni jira. Garuu gaafa wal dhabanii akka nama keenyaa kanatti walii hiilu namni ijima takkaan wal gaggeessa. Kanaafuu walumaa galatti kan jechuu barbaadeni amma uummata faranjii yoo laatan waliin jireenyillee bakkuma tokko gara biraa nama biraa akka uummata kanaa hojiidhaaf iddoo biraa dhufanii hojjetanii eegasii gara biyyaa hin galanii bakka tokko jiranii namni turtii dheeraa keessaa wal laallatee yoo walii gale bultee waliin ijaarachuu danda'a. Ni jira warroon akkasii baay'eedha. Kanaaf uummata saniif uummata kana ammoo wal bira fiddanii ilaaluu hin dandeettan. Hin danda'amuyyuu. Kan akka kootti ardiif samayii hagam addaan fagaatti akkana addaan fageessee ilaala. Uummata kana ka bultii ijoollee teenaaf bultii ta'ee akkasitti bultii isaa san kabajee akka ijoollee lammii biyya isaa sanitti kabajee wajjin jiraatee ilmaan wajjin horee akkasitti waliin imalaa jiru hin agarree yoo argitan natti himuu dandeetta yoo dhageettan. Kanarratti hundooynee nuti waan biraatiif osoo hin ta'in dhugaadha. Mirga qabdi. Mirga osoo qabdu haa ta'u garuu miidhamni mucattii tanaa miidhama kenna. Gaafa boru miidhamtee miidhaan tokko irra gahee miidhaa xiinsammuu haa ta'u, miidhaa qabeenyaa haa ta'u, miidhaa qaamaa haa ta'u, walumaa galatti miidhaan isirra gahee sun miidhaa kenna akkasii fudhachuu qabna qaama keetii waan ta'eef. Dirqama keenya baatta maaliif nama keetiif sitti ay fidan. Yookiin ilmaan irratti gatee biraa deemu mucattiin tun ammoo Oromoodha. Kalee kun lammii biyya biraa wajjin akkana bultee ijaarattee badhetti akkanatti gatee gargaaraa gaafa jedhanillee nama isiitti as deebisan Oromootti as deebisanii Oromoomaan gargaaraa jedhan. Kanaaf teenya jechaaf qeeqaa jirra nullee maaliif namni biraallee waan kana irraa haa baratu. Jechaa fi nam tokko tokko ashoofattillee ka deebisee waan akkanaa ammoo ashoofattillee deebisuun hin barbaachisu. Kanaaf dhimma kana akka dhugaa dubbachuudhaaf nam tokko tokko mirgaa dantaa isiitii maalii isiitii jetta. Miidhamni isii sun miidhamuma kee taa'e booda. Kanaaf kanuma jechuun barbaadeen dabalataan irratti waan jettan yoo qabaattan itti fufuu dandeessu. Waa qabu jiraa jedhuun. Keenya jedhanii booddee rakkoonni fidu beekuuni dhugaadha keessaniin itti waan qabnuuni. Rakkoonni nu fidu beeku. Gaafii dana. Gaafii kee gaafatu. Maqaa nama na beekanii fi tokkoon si beekuu qabu. Sirnatiiwwan nama na beeku. Dhugaadha. Namni tokko hin nyaata hin baane. Hundi keenya iyyuu namoota biyya ormaa kana jiran dhiirarraas shamarrarraas beekaadha. Hundinuu qabeenyi sirna keessaa tumannoo itti guddaa gadi dhiibbatee hormaatu narra ga'a. Rakkoon narra ga'u kun immoo ana qopheerras mitiin Oromoo darra ga'anii hundatti sagalee naasaa hundatti naa iyyachiiseetti callisee taa'aa jira malee osoo akka garaa keetii akka inni si godhu yookiin keetii taate silaayowwan eessa jedhu biyya duuniyaa kanarra iyyuu namni obse immoo weeddibaa. Yoo inni fideenii namatti hammaatee matiin kun yeroo tokko namarra mataarra ba'a. Yeroo inni namatti hammaatee maal abbaa isaa lambii isaa irratti ilaalate lambii isaa irratti ilaalate yookaan sii ta'uu dhabu kan isoo fi namni lafi tokko makkamsa dubartii ta'eetti heeruma malee naftu dhiira ta'es muudha malee naftu. Galee biyya fi keessatti biyya lama keessa deemaa biyya isaatii waliin kan duraan wal beeku kan barumsa wajjin barate kan itti dhiyaataa kan naannoo wajjin akka barbaade ta'ee biyya ormaatti deemuu qaba malee. Rabbiin jedhaan wanni kun akka miidiyaarra baheetu yoo abbaa sana dhaabate nama biraa baduu hin danda'u. Jireenya sii fayyaa jechuudhaan viidiyoon sun yeroo ilaalamaa deemu zambii siin hojjette fayyaa hin ta'e jechuudhaan amirii irratti ittiin ammeessaa deemu. Eddeef kan akkanitti yaa ijoollee keenya kan nu hubannu kan nu aarsu maal keessu namni duruu hunda gongoraani ilma namaa ta'e kan hin dogongorre. Garuu immoo namni tokko dhugumatti nama jaallatee yookiin abbaa manaa keessatti yookiin jaalallee ta'udha. Suuraa kan si wajjiniin ka'uun ala viidiyoo kan ta'e akka kan taane qullaa si wajjiniin taa'amatti hojjaadha maaloo dhageesse jedhama. Isa Oromoo isa ta'us saba biraas haa ta'u gaafii gaafa gooteffaan sun waan dabata irratti yaaduudhaan kana of beekaan. Wallaahi khayriidhaaf yookiin jaalataadha. Wanni kun duuba isaa akka waa jiru beekaan.
namni nama jaallatu yoo akkuma qullaa wajjin cittee qullaa wajjin bakkee qullaa wajjin qabattee taate iccitii kan keessa kan qabattee taate ilmaa immoo galabaan waan hin taane dhiirri tokko anumarraa kaasee kan ilmaan eeggaadee bakka qaama dubartii bakkee baasuudhaan dubartii irraa nyaachuudhaan waan akkanaatiin warreen jedhanitti warra akkasii rabbiin isin sodaatu nama